هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أركفوني أكم جرتو كبجمتوتا في جالتمتوتا channel رشاد زينو أكم نجاكي سني أن نجاكوتي الحمد لله ربي قال نجاوني سنين جدا إجا بجرات تاني بجا ساكنا جي سنين جدا baga jiraattanii baga guyyaa kana keenya walitti deebineen isiniin jedha hordoftoottan kiyya warri haga yoonaa YouTube channelii kiyya maatiinaaf taatanii jirtan hedduu tokko galatooma warri immoo haaraa gara kiyya dhuftanii welcome baga nagaan dhuftanii isiniin jedha anaa dhufu YouTube kiyya subscribe like na godhaachumaan na jajjabeessaan isiniin jedha warri amma duranaaf gootanii jirtan immoo like na tuqaan isiniin jedha egaa barumsiin arra qabadhee dhufee barumsa akkaataa feesbuukii akkamitti filooyii godhannaa aadi friendii ofirraa dhiifnee akkamitti feesbuukii keenya filooyii godhannaa gara filooyitti abbaan jijjiirrachuu feetanii akkatti filooyii godhattanu amman beekurraa isinitti agarsiisa warri beektan silaani beektanii warri hin beekne immoo akka irraa barattanu abdiin qabaan isiniin jedha haga xumura qophii kiyyaatti naa wajjiniin turaan isiniin jedha mana feesbuukii keessa gallaa jechuudha asuma kallattiidhaanii erga Facebook irra kanatti gallee jennee Facebookin akkanatti fidee isinii baasaa jechuudha erga Facebookin akkanatti fidee isinii baasee jedhee bakka kanarra tuqxanii jechuudha egaa filooyini isin hunduuni beektu hin abdii qaba filooyin kun akkuma arguu jirtan egaa kunoo isa kana akkamitti filooyii godhannaa aad friendii akka namni nutti hin ergine filooyii irra godhachuudhaa fi kunoo bakka kana tuqnaa jechuudha sarara sadan kana argaa jirtu hin abdii qaba sarara sadan kana tuqxuu jechuudha yeroo sarara sadan kana kanatti tuqxanii jettanu akkanatti fidee isinii baasaa jechuudha yeroo akkanatti fidee isinii baasuu setting and preferences ka jedhu kana rukuttanii jechuudha yeroo setting and preferences ka rukuttanii jettan setting bakka jedhu kana rukuttanii garuu keessan namni gariin immoo account settings ka jedhee dhufus ni jira jechuudha bilbila A5 fa irratti asirratti garuu setting and preferences achi sana booda setting ka jedhu kana rukunnaa jechuudha yeroo akkanatti rukunnee jennee kunoo akkanatti fidee isinii baasaa harka keessaniin olooftanii public posts ka jedhu barbaannaa jechuudha akkuma arguu jirtan kunoo public posts ka jedhu kana gar rukuttanii jechuudha yeroo public postii kana rukuttanii jettanu kana hundasaa public irra gootanii isin kana hundasaayyuu public irra gootanii jechuudha kunoo isa kanas hundasaa kanayyuu public irratti deeffattanii namni filoo isinii godha malee aad friendii isinitti erguu hin danda'u jechaadha kana asirratti ofirraa cuftanii ammas of duuba deebinee profile settings ka jedhu kana keessa immoo seennaa jechuudha yeroo keessa seennee jenneen immoo as keessa akkasitti olooftaniitiyyi kunoo you can see your friend la dhiifama as keessa immoo yeroo preferences and setting kana keessa galtanii jettan kunoo you can say your friend you can send your friend request ka jettu kana rukuttanii jechuudha kunoo akkuma arguu jirtanii kanan irra deemsisuu jiru kana rukunnaa jechuudha yeroo rukunnee jennee everyone kanarra friends of friends kanarra godhattanii jechuudha egaa filooyii godhachuuni kanumadhaan isiniin jedha namni kana booda filooyii godhee isin hordofuu danda'a yoo immoo bakka nama friendii irraa wanni godhee jedhee kana yoo feetan immoo everyone irra keewwachuu ni dandeessu namni friendii isiniif godha filooyii isiniif godha jechuudha friends of friends irra yoo feetan ni keewwattu yoo everyone irratti dhiiftanis homaa tokko rakkoon qabuun isiniin jedha egaa barumsan qabadhee dhufe kana fakkaataan isiniin jedha egaa haga naa wajjiniin turtanitti galatoomaan isiniin jedha YouTube kiyyas immoo subscribe naa gochuun dagatina haga barumsa biraatiin walitti deebinu assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh